persentii 90 ol adabbii kanaaf saaxilaa jechuudha. Nageenyi koo bakka jirtetti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota na hordoftoofi. Turtii yeroo dheeraa booda har'a walitti deebinee jirra. Har'a kallattiidhaan of eeggannoo wajjin wantan isin itti agarsiistutu jira. Innis dhimmoota AdSense wajjin wal qabatanidha jechuudha. Gaaffii karaa namoota baay'ee naaf dhiyaachaa ture garuu viidiyoo yeroo irratti hojjedhu dhabuudhaan haga guyyaa har'aa kanaan turedha. Innis namoonni baay'een chaanaaliin isaanii gaafa appilaayi godhan monetization ta'u yookaas steppituun ni adaba jechuudha. Sababoota steppituun adabuuf bakka 2-3tti qoodeen irratti haasofna jechuudha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenya kan dhuftan Naardos Top subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu ni dandeessu jechuudha. Chaanaaliin keenya isa kanaadha. Ammaaf Naardos Topidha. Gara fuulduraattis maqaa keenya gara Naardos Miidiyaatti jijjiiruudhaaf wantoota tokko hojii asirratti daddabaluudhaaf karoora keessaa qabadhe kanan jirudha. Kanaaf haga ammaatti maqaa Naardos Top jedhuun hojjechaa kanan jiru jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya jala pileeliistii jala seenuudhaan viidiyoo barbaaddan viidiyoo barsiisoo ta'an kanneen riiwustii konteentii wal qabatan kan AdSense wal qabatan wantoota baay'ee argachuu dandeessu waan ta'eef asuma pileeliistii jala barnoota appilikeeshinii kan jedhu kana keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Yoo barbaaddanis pileestoorii kan filannoo jedhu kana jalallee barnoota babbareedaatu jira waan ta'eef jala seentanii wantoota isin barbaachisu ilaaluu dandeessu. Barnoota feesbuukii kan yuutuubii barnoota barbaachisoo ta'an as jala ni argattu. Barnoonni keenya guyyaa har'aa AdSense'n maaliif namoota baay'ee adaba? Sababii inni adabuuf immoo maali kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Namni tokko erga yuutuubii irratti sabiskiraabii 1,000 sa'aatii 4,000 guutee booda kallattiidhumaan bakka kanatti appilaayi kan jedhutu dhufaaf jechuudha. Appilaayi kan jedhutu naannoo kanatti dhufaaf. Garuu isa duraa appilaayi utuu hin jedhin fuulduraa namoonni kan isaan dogoggoraa jiran wantoota baay'eedha. Innis kallattiimaan erga feesbuuk yuutuubii isaanii bananii booda upload gochuu jalqabu viidiyoo wantoota tokko sirreeffachuu dhiisaniitu viidiyoo upload godhuu jechuudha. Kanaaf appilaayi utuu hin jedhin fuuldura notified waan jedhu notified kan jedhu gurraachessee fidaa jechuudha. Gaafa YouTube studio keessan keessa seentanii bakka kana dhuftan bakka kanatti notified waan jedhutu mul'ata jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Isa booda gaafa wanta akkasii nutti dhufu kallattiidhaan maal goona? Iimeelii keenya keessa seenuudhaan step 2 verification banuu qabna jechuudha. Step 2 verification banuu qabna. Step 2 verification erga bannee booda immoo iimeeliidhaa fi lakkoofsa bilbilaatiin verify gochuu qabna yookaas recover iimeelii fi recover poonii itti guutuu qabna jechuudha. Gaafa itti guunnu yeroo tokko recover pooniin paaswoordii nu gaafachuu dhiisuu danda'a yookaas kooddii dijiitii 6 nu gaafachuu dhiisuu danda'a. Iimeeliin garuu kooddii nu gaafata. Kooddii ergu sana immoo recover iimeelii nuti irratti goone sanarraa nu gaafata jechuudha. Recover iimeeliin namoonni baay'een iimeelii keessanii isa orijinaala recover iimeelii irratti guutu. Dogoggora kun. Iimeelii keessan irratti recover iimeel bakka jedhutti iimeelii kan biraa haaraa guutuu qabdu jechuudha. Iimeelii haaraa. Iimeelii takka guutamee hin beekne guutuu qabdu jechuudha. Isa booda bakki notified jedhu suni kallattiidhaan appilaayi kan jedhutu isinii banamaa jechuudha. Isteeppii jalqabaa xumurtaniittu. Isteeppii lammaffaa irratti immoo dogoggora isin agarsiistan maal kan jedhu isitti agarsiisa. Gara kontaaktii yookaas gara viidiyoo keessanii ni seentu. Isa booda viidiyoo koo keessaan tokko filadhee isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een yeroo baay'ee dogoggora isin dogoggortan. Erga isin booda bakka iskiriiptoo kana tuqee bakka kana gaafa tunnu yeroo baay'ee maal ilaalla? Bakka itti diskiripshinii, taayitalii fi taampinalii itti jijjiirrannudha jechuudha. Isa booda yoo taampinalii ta'e ammas iskiriiptoo sanan tuqa. Garuu waan biraa taanaan dudduubatti deebi'een asii fakkeenyaaf show more kan jettu kan argaa jirtu ishee al tokkoof tuqee
kunoo bakka kanatti maal argaa jirtu wantoota asii gadii kana wantoota murteessoo jechuudha. Wantoota murteessoo. Fakkeenyaaf dogoggora namoota baay'ee kan ta'e kan akka adabaman nama godhu keessaa tokko isa kanaadha. Audience kan jedhu kun dubbii baay'ee murteessaa jechuudha. Audience'n kun. Namoonni baay'een audience kana filannoo hin filatan. Fakkeenyaaf audience kan jedhu kuni gorarraadhaa kaastanii yoo ilaaltan maal jedhaa? This video is set to not modify kids jedha. Viidiyoo filannoo nuti filannu fakkeenyaaf bakka kanatti yes yoo jenne an umriin koo kan nama umurii waggaa 18 gadii bira aga'u yookaas viidiyoon koo viidiyoo waggaa 18 gadiiti kan jedhudha. No yoo jenne immoo lakki in ilaallatu viidiyoon koo sirriidha. Viidiyoo rakkoo hin qabnedha. Viidiyoo umurii waggaa 18 olitu daawwata kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een kana lamaan isaa hin filatan jechuudha. Bakka duwwaa dhiisu. Inni kun yeroo baay'ee gara adabbii riisti konteentitti nu geessuu danda'a. Maaliif filannoon keenya umurii 18 olii hin filanne 18 gadis hin filanne waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan kana noo jennee irra kaawwachuu qabna jechuudha. Yeroo hundumaa kan hin daganne. Inni kan biraan adabbii riisti konteentitti kan nu geessu immoo kunoo diskiripshin booksii kanaadha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan hin dubbadhu jechuudha. Egaa dubbiin keenya beeziin har'aa maaliif adiseensiin nu adabaadha? Adiseensi jechuun isteep 2 irra kan jiru. Isteep 2 irra kan jiru gaafa appilaayi goonu isteep 2 nu adaba jechuudha yeroo baay'ee. Sababiin inni nu adabuuf sababii murteessaa tokkotu jira. Innis maqaan wal fakkaachuudha. Maqaan wal fakkaachuun fakkeenyaaf Daani'el Olaanii Biqilaa yoo ta'e maqaa kanaan namni kana dura na dursee adiseensi banateera yoo ta'e adiseensi nan dabarsu. Inni tokkoffaan isa kanaadha. Inni lammaffaaf inni namoonni baay'ee ittiin burjaaja'an immoo yuutuubiin bilbila tokko irratti erga adiseensiin guutamee booda maqaa walis fakkaachuu dhiisu. Fakkeenyaaf chaanaalii koo kanarratti yuutuubiin bakka biraatti monii ta'e bakka biraatti yookaas bilbila biraarratti monii ta'e asirra bilbila kanarra yoo taa'e rakkoo hin qabu. Garuu utuu adiseensiin asirratti monii ta'ee jiru bilbila koo isa kanaan adiseensi haaraa yookaas yuutuubii haaraa tokko appilaayi gochuu hin danda'u. Sababiin isaa adiseensi kan biraan bilbila kanarra jira waan ta'eef yookaas yuutuubiin maallaqa kaffalaa jiru bilbila kanarra utuu jiru bilbila koo kanaan bilbila isa nama fayyadamaa jiru kana irra utuu yuutuubii maallaqa kaffalaa jiru maallaqas kaffaluu dhiisu monii ta'eera yoo ta'e yuutuubiin asirra utuu jiru ammas haaraa kaasee bilbiluma kanaan appilaayi gochuun persentii 100 keessaa persentii 90 ol adabbii kanaaf saaxilaa jechuudha. Kanaaf yoo appilaayi goonu bilbila qulqulluu iimeeliin sun qofi irra jiru iimeeliin kana dura monii ta'e irra jiraachuun qabu jechuudha bilbila keenyarra yookaas adiseensi keenya yuutuubii keenyarra jechuudha. Kanaaf kana adda baafachuudhaaf immoo kallattiidhaan gara kiroomii keenyaa deemnee yookaas biroozarii fayyadamnu kamirrayyuu deemne bakka kanatti ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee gaafa yuutuubii hojjedhu an bilbila adda addaa waan fayyadamuu fi bilbila koo kanarra adiseensi koo isa kan orjinaala kootii qofatu jira jechuudha. Sababiin isaa akkuma suura isaatti argaa jirtan 2-3 ta'ee jennaan in adaba jechuudha adiseensiin. Adiseensiin adabbiitti geessa waan ta'eef isa kanaaf namoonni yuutuubii tokkorraa fayyadamtan gaafa appilaayi gootan bilbila haaraa yookaas bilbila yuutuubii kan biraan kan dura irra hin jirre akka fayyadamtaniin isin jajjabeessa. Irra guddeessa sababa kanaaf adabbiin kan namatti dhufu waan ta'eef isa kanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Kana caalaa isinitti dheeressu barnoota guyyaarraaf qabadhee isiniif dhiyaatte kanuma yoo waan raawwattan ta'e koomentii irratti naa barreessaa. Turtii gaarii.